Nagaan isiniif haa ta'u jechaa akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya ani barnoota fayyaa kanas hin barsiisu Dr. Caalan jedhama. Barnoonni fayyaa nuti irra waliin barannu nyaatota walqunnamtii saalaa si'eessanii yookiin walqunnamtii saalaa gahaa ta'e raawwachuu fi nyaatota akkamii nyaachuu qabna kan jedhu kan waliin barannu ta'a. Fedhii walqunnamtii saalaa horachuu fi qorichoota nam-tolchee bitanii fayyadamuu caalaa wantoota uumamaan jiran nyaatota adda addaa soorachuun baay'ee filatamaadha. Qorichoonni nuti fayyadamnu yeroodhaaf rakkoo haa fulan malee hundee irraa dhabamsiisuu hin danda'an. Dabalees alkallattiidhaan qaama keenya irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'u. Nyaanni nuti guyyaa guyyaan nyaannu fedhii walqunnamtii saalaa keenya irratti dhiibbaa mataa isaanii qabaatu. Nyaanni akka hanqaaquu, muuzii, kaarotii, ocholonii, missiraa fi kan kana fakkaatan fedhii walqunnamtii saalaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa qabaatu. Saayinsiin akka jedhutti nyaannii fi fedhii walqunnamtii saalaa walitti dhufeenya cimaa qabu jedha. Gosni nyaataa gammachuu namaaf kennan namoonni saalqunnamtii fayyaalessa ta'e akka qabaatan taasisuu ni taasisa jedhameera. Nyaanni kanneen keessaa qaaraa yookiin mixaammixaa keessaa albuunni kaappisiyaanii jedhamu jira. Namoonni gammachuu yeroo itti dhaga'amu hormooniin uumamu indoorfiiniin akka qaama keessaa olii gadi deemuu fi qaaraa fi minminni ni gargaaru. Dabalataanis marsaa dhiigaa ni si'eessa. Ho'i qaama namaa fi dhahannaan onnee akka dabalu gargaara. Kunneen yeroo walqunnamtii saalaa jijjiiramoota qaama namaa irratti mul'atanidha. Nyaatota walqunnamtii saalaa si'eessan keessaa kan biraa ocholoniidha. Kuduraa fedhii foonii namatti kaasan keessaa ocholoniin kan sirriitti beekamudha. Ocholoniin elementii ziinkii of keessaa qaba. Ziinkii keessaa immoo dalagaa qaama guyyaa guyyaa keessatti ga'ee qabaata. Hormoonii dhiiraa to'achuu danda'a. Ka'uu dadhabuu nafa saalaa dhiiraa ittisuu danda'a. Nyaatota kan biroo keessaa ammoo kan baay'ee barbaachisaa ta'e hanqaaquudha. Hanqaaquun fedhii walqunnamtii saalaa dabaluu yookiin kaasuu keessatti ga'ee baay'ee qaba. Nyaanni fedhii fooniif dabalan keessaa tokko puuphaan isa tokkodha. Puuphaan vitaaminii D'dhaan kan badhaadhedha. Vitaaminiin D'n hormooniin testosteroonii dabaluu keessatti ga'ee qabaata. Kanaaf nyaata kana guyyaa guyyaa soorachuun fedhii walqunnamtii saalaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa qaba. Nyaatota kan biroo fedhii walqunnamtii saalaa dabalan keessaa tokko muuziidha. Muuziin vitaaminii piroomileen jedhamu kan of keessaa qabudha. Vitaaminiin kun immoo miirri walqunnamtii saalaa dhiiratti akka dhaga'amu godha. Dabalataanis muuziin baay'isanii nyaachuun dhangala'aa nafa saalaa dhiiraa keessaa yaa'uun akka baay'atuu fi mi'aawu ni godha. Inni kan biraa immoo chookileetiidha. Chookileetii nyaachuun LRG'n HCl kan jedhamu hormoonota maddisiisuuf ga'ee qaba. Hormooniin kun yaa'insa dhiigaa gara nafa saalaatti taasifamuuf gargaaru ka'uu dadhabuu nafa saalaa dhiiraa fooyyessuu danda'a. Wantoota kan biroo walqunnamtii saalaa dheeressan yookiin si'eessan keessaa tokko alkooliidha. Dhugaatiin alkoolii fedhii saalqunnamtii dabalus yeroo saalqunnamtiin raawwatamu garuu dhiibbaa uumuu danda'a. Qorattoonni akka jedhanitti hamma danda'an caala dhuguun fedhii saalqunnamtii ni xiqqeessa. Alkoolii dhuguun fedhii walqunnamtii saalaa dabalus miidhaa mataasaa waan qabaatuuf fayyaadha wal qabatee dhiibbaa waan geessisuuf hin gorfamu. Kanaaf alkoolii baay'isanii dhuguun fedhii walqunnamtii saalaa xiqqeessuu danda'a. Garuu dhugaatiiwwan tokko tokko walqunnamtii saalaa ni si'eessu kan jedhamus ni jiraata. Fooliin alkoolii makkii fi sababoota kaaniin dhugaatii alkoolii saalqunnamtii jireenya dhirsaa fi niitii gidduutti dhiibbaa akka geessisudha. Inni kan biraa immoo fuduraaleedha. Qorannoon akka agarsiisutti namoonni qaama saalaa dhiiraa isaanii hin dhaabbannetti ni rakkatanii nyaatawwan keemikaalota filaafoodiinaa of keessaa qaban akka sooratantu gorfama. Fakkeenyaaf gosa goraa biluuberiin jedhamu burtukaanni fi loomiin eeramu dhiirotaaf rakkoo kana qabanii fuduraalee garaagaraa soorachuun rakkoo isaan qabanii parsantii 14 ni hir'isa. Itti dabalamees kuduraalee fuduraalee zayitii ejersaa loozii kan dhiirota rakkoowwan walqunnamtii saalaa qabanii fi furmaata
Nyaatota walqunnamtii saalaa dheeressan yookiin si'eessan nyaachuu cinaattis walqunnamtii saalaa yookiin turtii walqunnamtii saalaa dheeressuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamuun ni danda'ama. Wantoonni dafanii xumuruu hin barbaanne keessaa inni tokko walqunnamtii saalaadha. Keessattuu warra dhiiraa fi walqunnamtii saalaa turtii gabaabaa qabaachuun qaanii ta'uu danda'a. Haadha manaa isaanii yookaan jaalallee isaanii gammachiisuu fi turtii yeroo dheeraa kanneen hawwan danuudha. Rakkoo kana furuuf yookaan immoo akkaataa turtii gammachiisu kana dheereffachuuf isin gargaaru keessaa inni tokko nyaatadha. Nyaatota tarreessine cinaattis tooftaalee adda addaa fayyadamuun barbaachisaadha. Tooftaalee kanneen keessaa tokko yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii hafuura dheeraa fudhachuun barbaachisaadha. Yoo xixiqqeessanii hafuura baafatanii gara dafanii sanyiin kormaa dhangalaasutti nama geessa. Inni kan biraa kofaatti shaakaluudha. Kun amala tuttuquu fayyadamuun yookaan sanyii kormaa dhangala'uuf jedhu gidduutti dhaabuu danda'a. Ammas irra deddeebi'anii hojjechuudhaan of shaakalsiisuun barbaachisaadha. Yoo kana goonu ammoo qaaman haadha manaa yookiin jaalallee isaanii bira deemanillee qabaachuu danda'u. Kana jechuun kofaatti shaakaluu jechuun walqunnamtii saalaa yeroo raawwatanii sanyiin kormaa akka dafee dhangalaanee fi wantoota nuti gochuu qabnu keessaa tokko kofaa keenyatti walqunnamtii saalaa sanyiin kormaa akka dafee dhangalaanee fi tuttuqanii sanyiin kormaa yeroo dhangala'uuf jedhutti akka of duuba deebi'u taasisuudha. Inni kan biraa immoo yoo qunnamtii saalaa godhanii yoo miirri ol ka'e sanyiin kormaa dhangala'uuf jedhu bakka qaamni saalaa dhiiraa qaamarraa itti ka'u jalaan jabeessanii gadi qabuudha. Akka dafee hin dhangalaaneef gargaara kuni. Kanas kofaatti shaakaluun gaariidha. Yoo walqunnamtii saalaa godhamu guutummaan guututti yaada keenya qaama saalaa keenya irraa kaa'uu dhiifnee bakka biraa yaada raawwachuun hedduu nama gargaara. Jarjaruu fi ariifannaa, sodaa fi miirota kana fakkaatanii haga dandeenyu ofirraa fageessuu qabna. Jarjaruu fi ariifachuun daran akka sanyiin kormaa dafee dhangala'uu taasisa. Kanaaf jaalallee ofii waliin wal dhungachuu, miira adda addaa keessa wal galchuun akkasumas ammoo yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanii yaadota ofii walqunnamtii saalaarra dhiisanii wantoota biraarra yookaan daran filatamaadha. Inni kan biraa yeroo walqunnamtii saalaa raawwatanitti poozishinii yookiin istaayilii walqunnamtii saalaa jijjiiranii raawwachuunis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni walqunnamtii saalaa yeroo dheeraaf hin godhiin yoo turan waan kun akka mudatu ni taasisa. Akkuma deddeebi'amee raawwanneen garuu fooyya'aa deema. Namni fakkeenyaaf dhiirri kana dura walqunnamtii saalaa raawwatee beekuu fi hin beekne turtiin inni walqunnamtii saalaa irratti raawwatu wal addadha. Namni kanaan dura walqunnamtii saalaa raawwatee beeku turtii walqunnamtii saalaarra yeroo dheeraa turuu danda'a. Kun immoo shaakallii yeroo dheeraa waliin kan fooyya'aa deemudha. Yoo qunnamtii saalaa goonu akka miirri ol ka'aa deemeen gara dhangala'aatti dhiyaateen sochiin gadi xiqqeessuun barbaachisaadha. Sochii walqunnamtii saalaaf goonu tokko yoo sanyiin kormaa dhangala'uuf jedhu sochii keenya xiqqeessuun turtii walqunnamtii saalaa irraa akka turruuf nu gargaara. Yoo akka garmalee sosocho'an dafee akka dhangala'u waan taasisuu fi yeroo sanitti addaan kutuun callisanii ciisuunis baay'ee barbaachisaadha. Barnoonni nuti har'aa baranne nyaatota walqunnamtii saalaa si'eessanii fi tooftaalee walqunnamtii saalaa irra turuuf gochuu qabnu maal fa'aadha kan jedhu irratti YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Barnoota fayyaa kanaan wal qabatu hedduu waan isin hin maxxansinee fi YouTube chaanaalii keenya gadi seenuudhaan baay'ee isaanii barachuu dhaggeeffachuu dandeessu. Fayyaa hin dhabinaa.